video kana lala erga tijiin heerumte jechuudha gammeen gadda baay'ee keessa jira himbo'a kan taaneeti video waraabee akkasitti gadhiisee jira jechuudha warqiin kun waa qaban sibiila fakkaatti jedhan isinii galee yeroo tijiin Dubaay jirtu jechuudha anatu dhiise jechaa ture yeroo wal lolanii jechuudha dhimma gannii irratti anatu dhiise jechaa ture jechuudha amma erga isheen biraa deemte immoo yeroo dhiira kan biraa biratti argu inaaffaan isa cinqee jechuudha akka kanatti viidiyoon taane waraabame viidiyoon saala babaa jira jechuudha garuu kan ajaa'ibu keessa jaarsi tijii maashaallah tijiin jaarsa hin argatte miti umma irra baate malee sababiin isaa Dubaay keessatti jechuudha gammee kana wajjin jechuudha faataa jechaa turanii wal biqa yaani akka fireendummaa akka nama gana wal fuudhuuf taa'u wal kaadhimatee jiru takkaati jechuudha waan baay'ee bakka viidiyoo wajjin waraabuu bakka baay'eetti wal biratti argamu jechuudha arra garuu galtee kan biraatti heerumte jechuudha dhiirri akkasiin jira garuu qoy dhiirri akkasitti firiideemii konfideensi waan barbaade bakka akka feete akkati taatu siif eeyyamu takka uma jira yeroo ammaa kana baay'ee takka dinqisiifadha jaarsa tijii jechuudha dhugaa dubbachuuf dhiironni keenya kan musliimaa jechuudha baxaami takkatti cakkaanyiidha ibiddarra si oofanii jechuudha si galee amma isa tijiin akkasitti gammee wajjin wal hammattee viidiyoo waraabdu wal bira taa'anii waan barbaadan liivii seenaa turanii waan meeqa baqa fataa waliin jedhan jechuudha gizee takka dhiiruma akkasitti irkatee suuraa ka'e namni itti erge taanaan keenya achumaan sadeen kee lafa siikaa jechuudha dhiirri keenya kan musliimummaa akkatti waa cakkana garuu baay'ee takkana ajaa'iba anamma jechuu asumaanu yeroon taa'ee tijii kana laalu kayetiin Maammadoo kiristaanaa takka barbaadadha. Gumansinii jechuu jira. Jaarsi kiyya cakkaanii jennaan isa ibidda afaan namaa kaa'udha. Baay'ee takka cakkaaniidha. Baay'ee takka cakkaaniidha jechuudha. Innaa gaafan tijii kana laalu maafin bakka jaarsa akka tijii kana usuu qabaadhee si galee as keessatti amma dhugaa rabbi jarri keenyaa fayyadamu konsertii adda addaa dhaquun hin danda'a ijoollee bira deemuun hin danda'a garuu isaan sodaadhaa jechuudha. Ani heerumee hin jiru garuu ni kaha wal godhanne jaarsi kee cakkaanyii amma garuu cakkaanyii isa ibiddarra nama oofuudha. Kanaafuu Maammadoo kiristaanaa takkaan wal baradhee musliima godhadhee akka lafa barbaade dhaqee konsertis ta'uu nama wajjin suuraa ka'uus ta'uu viidiyoo waraabuus ta'uu kan firiideemii naaf kennuun eeyyamaa jechuudha. Yeroo darbe wayii wallaahi waan ani hin daganne takka waggaa lama dura jechuudha. Mubaarakii jechuudha. Yuutuubii kee itti naaf ilaalamu jedhee mubaarakii biraankii godhe jechuudha. Itti taabee cinqame waan meeqa cinqame mubaarakii biraankii godhe jechuudha. Yeroon biraankii godhu itti daawwaleetan maal taate naan jedhe mubaarakii musammaa jechuudha. Maani maaf na barbaade naan jedhe. Bakka mubee yoo si dhabee uummanoo hojjeesaa yoon du'e itti gaafatamtaan jeen wallaahi akkasumaan jedhe jechuudha. Garaan saba xaamii takkatti qulqulluu dafee waa namaa amana ishee dhugaa makeetii garuu naan jedhe biraankiidha jedhe. Ani takkasii yaalee sin beeku arra biraankiif jedhe sittiin bilbilee yaadii waan akkasiin jeen bakka yeroo baay'ee obseen jiraan jedhe wallaahi dhugaadha si rifatee bakka. Ati dhugumaan na jaallatte ani itti yuutuuba kee guddifachuuf kana hunda laffee dhufee waan na mudate yoo hayyee bakkaadha manaa kootiin si dabarsaa darbiiti yaadha manaa kiyyaan waliigalii isheen hayyee jettennaan ani si fuudhuuf qophiidha maaliif shamarri takka miidhamu isheen barbaadu naan jedhe mubaarakimsaa gaafa nakkis naan jedhu qee yuutuuba kee irratti laxxafadhe inni na argine beektan yuutuubiirra ammoo bilookii nama gochuu hin dandeessu beektaa rakkoon si galee ani bilookii gochuun beeku TikTok irraa Facebook irraa bilook nama gochuu dandeessa YouTubein hin danda'amu amma dhaqeetan jechuudha yaa rabbi gaa YouTubein keenaaf laalamti jedhetiin nagee poostii godhadhe jechuudha poostii godhadhe sa'aatii lama turre hiriyoonni isaa share itti godhan ilaali haadhi manaan kee maraatte qaalittiin kee maraatte abbaa argite biraankii gooti warra miidiyaa irraa jin oolti namni gaafa miidiyaa irratti ba'u duuriyyee baalagee nama fakkaataa jechuudha so wallaahi kun ilaalchuma gadaanaa qabaachuu si galee meediyaa kanarratti guyyaa takka ana fanbadaas namaan jedheen beeku namni immoo yoo na arrabse suni ati gaafa miidiyaatti gabbaatu namni yoo si qeeqee yoo waan fedhe siin jedhe aadii miidiyaatti gaafa waan takka hojjettu bu'aa ba'inis gufuunis keessa jiraachuu danda'a garuu dantaa miti jettee waan of amansiiftee gootu takka jira jechuudha. Innaa gaafani Firaanki Mubee godhee dhufee laxxafadhu sadeen kellafa siigaa viidiyoo sanan qabdu taana. Wallahi ni kaake sadeen fudhattee deemtanaan jedhe sini gale
Aneen kun egaa amma sababa miidiyaa jaalladhuuf jecha yoo nama naaf kabaju nama maatii kiyya wal beeku kana yoo ka'e nikahasaa sababa miidiyaa jecha ofirraa buusise qaanyeedha. Maatiin keellee na jibbani. Kun sababa kana dhageenyaan na jibbani. Wallahi billahi jechuudha dhaqee viidiyoo mubaarakii wajjin akkatti cinqamne haasofne sana dileet godhe jechuudha YouTube keerra. Waan inni na godhe warra bulkaa wagaaf takkanaasaa jechuudha. Taasuma miidiyaan jaallatu baqa. Ati miidiyuu marraa maal gosa jedhe. Yoo nasi TikTok waraabe ati TikTok irraa maal gota. Yoo nasi YouTube jedhe ati YouTube irraa maal gota. Akkatti ibidda na guggubee jechuudha. Amma samaayyuu miidiyaan jaallatu. Garuu namni miidiyaatti beef baalageen ta'u wallahi miidiyaan faayidaa iyyuu qaba. Maal si miidhayu wanti inni si miidhu yoo jiraate akkaataa itti fayyadama keetiiti si galee jechuun yoo tasa namni si arrabse ati yoo nama obsan qabne ofitti amantummaan qabdu taate waan argite namaa deebisuu keessa tasa afaan dheerattee kana malee wanti beekaa tokkummatu yoo ofitti amanamummaan qabdu ta'e. Ammas jechuudha nama viidiyoo faa bakka dhiira fanaasee viidiyoon safaa ala ba'ee wanta naqaanyeessaa ittiin qaanaa minaamin namni waan akkasii ala qabaachuu of beeku miidiyaatti ba'uunsaa gaarii miti. Kanaan alatti garuu rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Namni jechuudha yoo ati dur mudaa qabaattee yoo ati dur rakkoo qabaattee gaafate nama biratti jaalatamtu gaafate guddattu ilmi namaa sitti naafa jechuudha. Karaa ittiin si xiqqeessu barbaada karaa ittiin si qaanyeessu barbaada jechuudha. Ilma namaa jechuun uffata tuffatturraa sitti naafa yaada taasifturraa sitti naafa jechuudha yoo yaadi kee yaada bilchaataa ta'e waan ati gooturraa jechuudha yoo ofiisaati gochuu hin danda'u ta'e waan hundarraa sitti naafa jechuudha. Innaa kana nachitti wallahi miidiyaan uummata akka miidhaa hin qabu jechuudha si galee ani miidiyaan hin jaalladhaayyuu anama agani TikTok irratti akka YouTube irratti xiyyeeffadurra YouTube TikTok irratti hin xiyyeeffadha jechuudha. Namoonni YouTube TikTok kee hin beekne jirtu laata jirtu yaadu. Innaa akkasii kayetiin Maammadoo warra waaqayyoo tokko barbaade jechuudha. Musliima taasimadhee jaarsa tijii kana argatiin jechuudha. Jaarsa akkatti firdee minaa kennu barbaadachuu eegalu jira jechuudha. Isin eegale amma jaarsa tiyee yoo asumaan nagee yoo haadha gahumaa sun mushkila. Inni jechuudha yoo nama biraankii godhinatti hin dhiisu. Yoo nama takkaa jinaa seenatti hin dhiisu. Bakka hawwitee inaaffaansa jechuudha. Angoolii mataa kana isa buqqisa. Dhiira akkatti namatti naafummoo gaarii miti isin galee. Amma gaafan biyya galee yoo inni miidiyaa na dhorkee akkam godhaani qoe. Ani kun miidiyaa akkasitti irra taa'ee haasa'u qofa osoo hin taane faayidaa irraa argadhee bareera. Dammoo yuutuubiin si fayyada jechuudha. Yuutuubii waan salphaatti garaarraa murachuu dandeessu miti jechuudha. Si galee kana yeroo ilaalu ka'een Maammadoo takka Maammadoo ka warra kiristaanaa takka as baafadha jechaatiin jira. Musliiman taasifadha. Fikirii qabsiisee musliima taasifadha maafi mushkila. Si galee biyya rabaan jira ko biyya raan jira taanaani birrii qabdee dhufa inni. Ammatuun amma janajjanuu fedhe jechuudha. Shanjaa ta'ee dhufa birrii qabdee nasee dhufa jechuudha. Sini galee inni akkasii wallahi garuu maashaallah dhiirri keenya hedduu inaafaa. Manaasaa taatee osoo nikaha qabdu jechuudha. Shakkii maanu namni abaluu biratti hin arge abaluu jinaasofte jenaan baay'ee inaafa yoo katasaa bakka wayii dhattee dhiiraa jinfaa walitti hirkattee suuraa kaate achumaan sadiin si xallaaqa jechuudha. Nan sobe wallahi dhiirri Oromoo baay'ee inaafa. Innaa jaarsi tijii maashaallah tabarakallah isheen durumaayyuu qalabatii ni qabdi jechuudha. Oromoo biyya rabaate qalabatii ni qabdi. Garuu yeroo isheen akkasitti gammee faana fataa jettu viidiyoo waraabdu kana wajjin laayivii seenaa turan in argamoo hin argu garuu ituu kan keenyaati wallahi ooti qabeenya dhiistee warqii daayimendiitti kennitee jiraatte hin fedhu inni bakka ichumaan si geggeessaa jechuudha. Innaa jaarsi tijii baxaamitti natti tolee jira. Osoo jaarsi kiyyaa akkas ta'e hin fedhaayyuu yaa dubartiin takka dhiira faana dubbatteef haasoftee fi waa hin gootiin jedhamu si galee hin sagaagaltiin jedhamu. Namni viidiyoo wajjin waraabee waliin suuraa ka'eef hin sagaagalu keenya garuu shakkii baay'isanii jechuudha. Akkasii innaa yeroo gaarii qabaadhaa ishee. Aasaa dheera bakka yaada kiyya. Yoo isinitti tole laayikii godhaa. Yoo na jaallattanii anis hin jaalladhaa.